Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barra waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantumaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barra. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Xiyyaara qabsoo keenyaa hayyootatu bararsee. Lafetti cabsee mul'is gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'amee bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabamee biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifamee ittoo foona caaluu hundeessattiin godhamee hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee walee normaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Akkam ooltan akkam dhiisiftaan isinin jennaa dhaggeeffatoota jirraa miidiyaa qophii keenya guyyaa walakkaa kan guyyaa roobii qabannee dhiyaannee jirra. Egaa sagantaan keenya akkuma beekamu torbee keessatti guyyoota adda addaa sagantaan haala yeroo irratti hundaa'ee wanti haarawaa yoo jiraate sagantaa haarawaa qabannee dhiyaachuudhaan beekamnaati. Kan na waliin jiru gammeedha. Gammeen Afrikaa Naayiroobii irraa na waliin jira. Anis immoo kaaba Ameerikaarraa isi waliin jirraati. Haala yeroo irratti waan tokko tokko kaasnee mari'annaa keessaayyuu haala afgaa fi jaal marroo dirribaa sagalee arrata biyyoolessaa waliin godhe irratti nyaasofnaa akkasumas immoo lola Oromiyaa keessaa fi akkasuma kaaba Itoophiyaa irratti amma jabaatee deemaa jiru kaasnee tuttuqnaa akkasuma rakkoo hamaa hongee fi beela Oromiyaa keessa jiru kaaba biyyattii keessa yeroo irratti kaasnee waan tokko tokko dubbannaati. Gammee baga nagaan dhufteen siin jedha. Yaa ayyee liban baga nagaadhaan nu edde sagantaa kana waan qopheessiteef galatoom. Fayyaa ta'e gammeegaa dhiyaachuu keetiif akkuma beekamu har'a afgaa fi jalmarroo dirribaa kan ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo afgaa fi godhee jira. Mee afgaa fi sanarraa maaltu jira? Ergaa haarawaan uummanni Oromoo afgaa fi sanarraa argatu maaltu jira? Kan jedhuun jalqabnaati dhiyaadhu. Yaa ayyee galatoomigaa liban akkuma beekamu biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun lola keessa jirti. Lola sabaatu biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Civil war kan jedhamu sani. Lola kanaa haaluma Oromiyaa keessaa haala Itoophiyaa keessaa walumaa galatti qabsoo Oromoo ilaalchisee jaalle marroo dirribaa ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo afgaaffii godhee karaa arraata biyyoolessaatiin darbee ture. Sana caqasaa ture sa'aatii tokko dura. Egaa waan baay'ee tuttuqeera waan baay'ee dubbatee walumaa galatti akkuma ati gaafattee achi keessaa maaltu jira afgaaffii kana keessa waan jaalle marroon dubbate keessa maaltu jira hundaanaan jettee kallattii adda addaatiin ilaaluu nan danda'a. Lakkoofsa lama sadii kennineef ilaaluu dandeenya. Inni tokko lolli biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru lola dugda duuba deebi'u akka hin taane yookaanis immoo lola dhaabbatu akka hin taane lola karaa nagaadhaan furamu akka hin taane kan agarsiisudha. Biyya Itoophiyaa kana keessatti yookaan impaayirattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti karaa nagaatiin karaa mareetiin dhimmi sabootaa gaaffiin sabootaa
wal dhabdeen sabootaa furamee akka hin beeknee fi furamuuf illee akka hin jirre keessattuu immoo mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhee gareen amma jiru kun biltsiginnaa jedhee of moggaasee mootummaa ta'ee kan jiru gareen kun nagaa barbaachuusaarraa gaallii akka qaawwaa limmoo keessa darbuutu salphata jedhamuu sanaa ta'ee fakkeenyummaa kanaan dubbate jechaadha. Yaa kun egaa kan inni agarsiisu Liiban biyyattii keessatti karaa nagaadhaaf mareetiin furmaatii argamu akka hin jirre lollii kan itti fufu akka ta'e fi itti bahiinsi lola kanaa mootummaadhuma kana kuffisu mootummaadhuma kana kaasu akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uudhaaf kutatamee akka ka'ame kan agarsiisudha jechuudha. Tokko isa kana. Inni lammataa immoo egaa haasaasaa keessaa haalumti qabsoon Oromoo keessa jiru kana personally akka nama dhuunfaatti tanaanii bifa inni natti dhaga'amuuni wanti inni dubbatee jira. Ammallee qabsoon Oromoo wal bubuusaa jiraachuusaa, itituu dadhabuunsaa, caayaa tokko jalatti, jaarmiyaa tokko jalatti walitti dhufamee qabsoo kana furgaasuu keessatti, qabsoo kana galmaan ga'uu keessatti ammallee wal bubbutuun burjaajiin ammacamuun tokko tokkoo fi wal buusiin tokko tokko akka jiru burusseema kan inni irraa dubbate hin jira. Kun rakkoo mooraan qabsoo Oromoo qabu akka ta'e bifuma namatti dhaga'amuun nama gaddisiisuun ammallee beektonni keenya qabsaa'oti keenya maqaa Oromootiin kan qabsaan jechaadha. Wal dhagaa sirnaan akka silaa malutti akka silaa wal hubatamuu qabutti akka silaa wal dhagaamuu qabutti akka silaa itituu qabutti itituu dadhabuu qabsoo kanaa wanti mul'isu akka jiru waan kanarraallee gadda akka qabu waan kanarraallee gammachuu akka hin qabne waan kana fakkaatanis kaasee jira jechaadha. Kun egaa isa lammataati. Inni sadaffitaa immoo walumaa galatti beelli rakkoon uummata Oromoo irratti hammaatee akka jiru. Biyyattii keessatti uummanni Oromoon kan daraan sabootuma kan biraarra caalayyuu miidhamaa kan jiru akka ta'eef miidhamni saba kanaa beelli, gidiraan, rakkoon, hongeen, lolichi walumatti qabamee miidhaan saba Oromoo irra gahaa jiru kun gurra addunyaa argataa akka hin jirre mootummaa kanaanis dhokfamaa akka jiru kan agarsiisudha. Kanarraas immoo waamicha akka godhee kan irraa dubbateedha. Bifuma sadiin amma tartiibaan sii kaa'e kana wantin afgaaffii jaallamarroo irraa hubadhee sana keessaa garuu wantan jechuu barbaadu tokkotu jira. Wanti inni jala muree dubbatee kan barbaachisaadha jedhee anis akka ilma Oromoo tokkootti akka saba kanaaf nama quuqamuuf qabsaa'u tokkootti wanti jechuu barbaadu kan inni jedhee irra deebi'ee kan inni jechuu barbaadu waamicha inni bifa lamaan godheedha. Innis ilmaan Oromoo meeshaa hidhatanii mootummaa kanaaf lolanii mootummaa kana kursii irratti qabuudhaaf mootummaa kana aangoo irratti qabuudhaaf lolaa jiranii fi dhaamsa jabaa dabarsee jira. Waraana bilisummaa Oromootti deebi'aa isin simannaa gara waraana bilisummaa Oromootti harka keessan kennadhaa mootummaa kana kursii irratti yookaanis immoo aangoo irratti qabuudhaaf jettanii mootummaa abbaa hirree kana mootummaa uummata keenya miidhaa jiru biyyattis qileetti oofaa jiru kana aangoo irratti qabuuf jettanii dhaqxaniis dachee Oromaa keessatti dhiiga keessan hin dhangalaasinaa lubbuu keessan hin balleessinaa meeshaa hidhattanii jirtan kana Oromiyaa keessatti akka inni hafu Oromiyaa keessatti akka inni hojiirra oolu nus hin barbaanna biyya keenya keessatti nus lolarra waan jirruufi dhaqxanii lola kaabaa kana keessa seentanii hin dhuminaa jedhee waamicha godhee jira. Waamicha kana baay'ee ni jaalladhee waamicha kana dabarsuu isaatti
anis akka ilma Oromoo tokkotti waamichuun waliif dabarsinu isa kana jechaadha. Mootummaan kun mootummaa humnaan sabaaf sablammii Itoophiyaa irratti of fe'ee jirudha. Karaa bilisa ta'ee fi dimokiraatawaa ta'een filatamee mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru miti. Keessattuu beekama gaa Oromiyaa keessatti saba Oromootiif mirga mootummaa ofii ijaarrachuu sarbee jira. Maaliif filannoon haqa qabeessii Oromiyaa keessatti hin geggeeffamne. Kanaaf mootummaa kana nuyi akka mootummaa keenyaatti ilaallee hin beeknu. Ani personally akka mootummaa Oromootti ilaallee hin beeku. Egaa mootummaan kun mootummaa humnaan uummata Oromoo irras ta'ee biyyoota uummatoota biyya Itoophiyaa kanarra jiru waan ta'eef obboleeyyan keenya keessattuu ilmaan Oromoo kanneen raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan kanneen waraana kan naannoo Oromiyaa humna addaa taatanii jirtan kun dhaxxanii in dhuminaa lola kaabatti geggeeffamaa jiru kana keessa dhaxxanii seentanii dhiiga keessan bilaashan godhina. Oromoon takka Itoophiyaadhaaf qabsaa'ee kabajame hin jiru hin argine seenaa keessatti. Dhiiga ilmaan Oromoo hedduutu dhangala'e biyyattii kana akka biyyaatti akka isheen itti fuftuuf garuu galata hin arganne takka Oromoodhaa galata argatee takka Oromoodhaa bakka isaaf malu aangoo isaaf malu diinagdee isaaf malu hawaasummaa isaaf malu kabajamee takka isaa jiraate hin dhageenye. Kanaaf akka isaan hin dhaqne anis egaa akka ilma Oromoo tokkotti waan jaalle marroon jedhe irraa kan inni irra deebi'uu barbaadudha Shife. Game ulfaadhu kun jedha tarii kana wal qabsiisee gaafii uummanni kaasutu jira keessaayyuu namoonni siyaasa keessa jiranii fi haala biyyattiin keessa jirtu hordofan gaafii kaasantu jira. Waraanni biyyattii gara kaabaa irratti gaggeeffamu kun jalqabarraa jalqabee jarri TPLF jedhaman kun biyya kana waggaa 30 yeroo dargii kuffisanii yoo dhufanii biyya kana fuudhanii olaantummaadhaan bulchaa turanii. Yeroo olaantummaadhaan bulchaa turan keessatti mirga namaa sarbaa turanii. Jarri kun ammas deebi'anii yoo biyya kana qabatanii rakkoo sana itti fufsiisu. Ka jedhuun keessaayyuu uummata kakaasanii uummanni gara waraanaa deemee TPLF akka lolu godhaa kan jiran warri dhaaba biltsiginnaa jechuudha. Kana himuudhaan keessaayyuu uummata Amaaraa kan kakaasaa jiran yoo deebi'ee dhufe TPLF sinfixaa sirna kana duraatu deebi'a akka jedhudha. Warri PP Oromiyaa bakka bu'anis uummata Oromooti TPLF deebitee yoo dhufte darara waggaa 30 caala rakkoon nuti dhufaa kanaaf achuma irratti ofirraa ittisuu qabna yaada jedhu kaasanii uummata kakaasuu fi gara waraanaatti oofuu irratti. Kana wal qabatee siyaasa kana kuni propagaandaadha. TPLF dhufee deebi'ee akka waggaa 30tti mirga sabaa cabsa warri jedhee hamanus inni jira. Lakki immoo TPLF barnoota godhatee qabsoo qarree fi qeerrootiin aangoo lakkisee deemee jira. Aangoon gara uummataa deebi'ee jira. Garuu aangoo kana akka fuudhee walakkaatti ammas namoota mirgi sabaa akka kabajamu fedhanii miti yaada jedhutu jira. Kana wal qabsiisee tarii gaafiif afgaafii jaalmarroo keessatti isaan istaandii akkamii qabu ka jedhu gaafiin gaafatame jira. Waraanni bilisummaa Oromoo TPLF waliin fi biltsiginnaa waliin istaandii akkamii qabani. TPLF akka deebi'ee dhufee akka kana duraa biyya sana bulchuu ijannoo qaban moo TPLF achumatti akkuma warri kaan lolaa jiranii lolamee dhaabbachuu qaba ka jedhu. Tarii wanti ka'ee jira gaafiin akkasii gamme. Yeah, very interestingly, Shife gaafii bareedaa kaaftee ati. Gaafiin kun garuu jaalle marroodhaaf hin dhiyaanne. Haa ta'u malee jaalle marroon waan dubbate qaba waan kaabatti lola kaabaa kanaan wal qabsiisee. Garuu utuu akka ammati na gaafatte kanatti gaafatameera ta'eeti gaaffii bal'aa kanaafi deebii bareechee kennuu danda'a inni eegan ture garuu akkati na gaafattetti utuu hin taane waa'ee lola kaabaa gaafatameera. Haa ta'u malee akkati na gaafattetti miti. Akka inni itti lafa kaa'ee itti waliin galaa baay'inaan jechaadha. Lolli kaabatti geggeeffamaa jiru kun tokko bifa lamaan ilaaluun nurra jiraata. TPLF yookaan immoo TDF mootummaan naannoo Tigraay humni mootummaa naannoo Tigraay kuni maaliif loluu jennee
qorannoo baay'ee geggeessaa turre dhiyeenya kanaan karaa adda addaatiin waan hin dubbisurraa gaaffii nama gaafannurraa waanuma dubbannurraa waanuma dubbisnurraa waan tokko geggeessaa turre. Irra caalaa lolli kaabaa kuni yookaan immoo lolli amma TDF'n geggeeffamaa jiru kuni lola of baraaruuti kan isaan ammarra jiran. Maaliif waggaa tokko olii fi siijii jala turan. They were under siege. Siijii jala turan. Siijii jechuun karaa Eertiraas, karaa Affaaris, karaa hundumaatiin, karaa naannoo Amaaraatiin geessus kallattii hundumaan itti cufamee hariiroo isaanii uummatoota ollaa wajjiniinis ta'ee addunyaa wajjiniin akka isaan waliin argine godhamee rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii lola sana booddee jechaadha. Lola waggaa tokkoof geggeeffame booda itti cufamee tajaajilli baankiin jiru, tajaajilli elektirikaan jiru, tajaajilli moobaayilaan jiru, gargaarsi namoomaa hin seenu. Rakkoo kana hundumaa keessa turre nutti cufamee dhumaa jirra akka sabaatti lafarraa baduudhaaf jenna waan ta'eef duunus hin duunaa yookaanis immoo karaa banachuu qabna jenneeti lolachaa jirra jedhu isaan. Lolli isaan itti jiran kana. Mootummaa Itoophiyaa garee mootummaa Itoophiyaa kanaanii yeroo dheeraadhaaf waliin haasa'aa turanii waliin mari'ataa turanii nuu hiikaa waan inni barbaannu kana nuuf deebisaa, baankii nuuf deebisaa, karaa nurraa saaqaa, gargaarsi namoomaa akka seenu, akka barbaachisutti akka seenu godhaa. Isa booda teenyee mari'annee dhimma nagaa irratti walii wajjin haasa'uu dandeenya. Haala duree tokko malee kana nuuf gochuu qabdu jedhanii mootummaa akka gaafachaa turan ibsa isaan baasaa turan irratti argaa turre. Egaa kanatu ta'uufii didee mootummaa Itoophiyaa wajjiniin walii galuu hin dandeenye, mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjiniin umarratti fala dhabanii isaanumti waan lola kana jalqaban fakkaatan akka ilaalamutti. Yookaan karaa banannaa yookaanis immoo silumaas immoo dhumaa jirraa jedhanii waan lolatti jiran fakkaatu malee isaan amma gara Finfinnee dhufanii mootummaa Itoophiyaa ta'uudhaaf humna sitti qabu fedhii qabaachuu danda'u. Fedhiin namni nama dhuu humna garuu ittiin qaban jedhee yaada. Kanaaf lolli sun loluma naannoo kaabaa ilaallatu karaama banachuudhaaf yookaanis immoo dhiibbaama wayii mootummaa kana irratti godhanii waan gaafataa jiran kanaaf mootummaa kana harka kennachiisuuf ta'a malee gara Finfinnee dhufanii aangoo isaanii duriitti of deebisuu barbaadu kan jedhu ani hin amanu. Humna sitti hin qabanii. Maaliif humna itti hin qabanii jedha? Tokko mootummaan addunyaas akka isaan kana gootu akka jarri kana godhanii barbaadanii akka Oromoottis nuyi kana ni yamnu. Nuyi waraanni bilisummaa Oromoo waraanni keenya humnumti siyaasaa keenya iyyuu Oromoon akkuma Oromoottu jara kanaaf eeyyamee deebisanii dhufanii Finfinnee keessatti aangoo fudhatanii akka isaan itti fufanii uummanni Oromoo iyyamuuf uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo kanarra hidhattee meeshaa gurguddaadhaan lolaa jirtu. Gaafii kanaan wal qabatee achumarratti wanta dabaltee kaasuu dandeessudha. Tarii kuni ifaan ifatti kaa'uu dhiisuu danda'a gara hoogganoota keessayyuu waraanaarraatiin garuu akka nama tokkotti yookaan akka nama siyaasa naannoo sanaa hordofaa jirutti uummanni maal jechuu jira sana ittan deebi ammas akkaataa biraatiin ijjannoon waraana bilisummaa Oromoo TDF irratti qabu adda bilisa baasaa Tigraay irratti qabu kana tokkoon yoo tokko waliin hojjetanii waan jedhutu jira bilchiginnaa kuffisanii federaalistii biyya dimokiraatoftuu taate biyya federaalawaa dimokiraawaa taate ijaaruudhaaf kan sabab sablammiidhaa taatu fedhii uummataa irratti kan hundaa'e ijaaruudhaaf waliif tumsuu wanta jedhutu jira. By the way walii tumsuu kan jedhu suni ala kanatti mallattoo godhaniiru. Waliigaltee godhanii mallatteessanii turan jechuudha. Ji'oota muraasa dura dhaabbileen kara humnaatiin qabsaan waliin mallatteessanii turan. Ijjannoon suni ammallee inni jira. Sana yoo ta'e bakki itti uummati rakkatuu jiru addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo TPLF waliin tumsa ijaarrata yoo taate TPLF kana dura nu miidhaa turte waliin akkamitti tumsa ijaarrannaadha.
kara biraatiin yoo tumsi sun hin jiraanne ijjennoon isaanii maalidha? Waa'ee TPLF dubbatanii TPLF gara Oromiyaatti akka dhufne gama siyaasaatiin isaa ta'u gama waraanaatiin uummata Oromoo irraa sagalee jabaadhaan dubbachuu qabanidha. Ijjennoon jiru. Kara biraatiin immoo yoo callisan akka waan waliin hojjetaniitti kan fudhatamu. Yoo waliin hojjetanis waliin hojjenna jedhamee bakka lolli jirutti waliin akka hojii hojjetanidha kan eegamu. Fakkeenyaaf waraanni kaabarraa gaafa jalqabu waraanni wal gargaarta yoo taate karaa hundaaniyyuu wal gumeessitee hojii hojjechuudha. Biyya sana bilisa gootee gara dimokiraasiitti oofuudhaaf waliin hojjechuu yaada jedhutu jira. Sanas hin argituu jedha uummanni. Fakkeenyaaf yoo barbaade TPLF lola kaasti kaabarraa addi waraana bilisummaa Oromoo immoo Oromiyaa keessatti ofiisaatiif lola yeroo TPLF lolutti wal gargaaranii loluu kan jedhu mul'atu kan jedhantu jira. Asirratti ammas ijjennoon jiru kun akka nama tokkootti akkamitti nama gabta. Uummata gaafii uummataa waan ta'eef jechuudha. Maaliif warri kun immoo warri mootummaa ofiin jedhan gaaffii jiru kana gaaffii ijjennoon hin jirre kana fayyadamaniif uummata TPLF rukuchuudhaaf gara TPLF lolutti uummata kakaasuu jiranii. Qarreef qeerroo garasitti erganii ficcisiisuu jiranii. Ijjennoo karaa hundaayyuu arguu hin jirru jedha uummanni. Maal jetta asirratti? Yeah, wonderful. Gaaffii bareedaadha kan itti gaafatte Liiban Galatoomi. Kuni uummata keessaa gaaffiin akkasii ka'uudhuma qaba. Gaaffii sirriidha. Ifa ta'uus qaba wanti kun. Ilaal egaa akkuma nama tokkootti hin dubbadhaani waan natti dhaga'amurraa waan xinxallurraa waan itti hirmaannee qabsoo kanaa siyaasa Oromoo kanatti hirmaannee waan beeknurraan dubbanna. Jaallamarroon isarraa tuttuquu yaalee jira. Hariiroon TPLF fi yookaan TDF fi olaa gidduu jiru yookaan waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru jaallamarroon har'aa hagas mararraan dubbanne isa har'aa kana. Dheengadda kan Amaariffaatiin yeroo gaaffii ta'e garuu hariiroon keenya akkuma jirutti jiraa jedhee jira. Isa ammaa kana badaarraan dubbanne isa har'aa afaan Oromootiin gaafatame kana badaarraan dubbanne. Ani akkamittiin inni ilaala gaaffii uummataa kana seetee gaaffiin uummataa kun it's very critical maaliif clearii godha. Hariiroon TPLF wajjiniin yookaan TDF wajjiniin waraanni bilisummaa Oromoo qabu kan maaliiti? Isa jedhu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo isa kana ifatti clearly lafa kaa'uu danda'utu irra jira. Haa ta'u maleessaa garuu waan tokko hin beekan waan waraanni bilisummaa Oromoo jedhu yookaanis immoo akka ilma Oromoo tokkootti wanta natti dhaga'amurra. Qabsoon keenya hariiroo jaraa wajjiniin qabnu irratti hin hundaa'u, hin hirkatu. Okay? Qabsoon Oromoo qabsoo of danda'e ta'uutu irra jira. Qabsoon Oromoo qabsoo ofiin of dandeenyee hiree mataa keenyaa galmaan gaachuuf akeeka qabsoo Oromoo galmaan ga'uudhaa fi ofitti amanamummaadhaa fi ofitti hirkannaa gama dippiloomaasiitiin immoo firoota kan biraa horachuunis hin danda'ama. Firoota baay'ee horachuu hin danda'ama. Lola Itoophiyaa kana keessatti geggeeffamaa jiruun wal qabsiisee. Egaa akka lamatti naa ilaalilaa waan kana. Kan hin jechaa jiru hariiroon TDF fi yookaan humna ittisa naannoo Tigraay fi kan waraana bilisummaa Oromoo akka jiru ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dubbateera. Kan Amaariffaa irratti kan Oromiffaa kana irratti hin dubbanne badaarraan dubbanne. Haa ta'u malee lola naannoo sanatti geggeeffamu akka inni itti lafa kaa'ee jira. Ilaal lolli kaabatti yeroo hundumaa geggeeffamu Oromiyaa dhumaaf jedhameeti waan jedhu kaaseera jaallamarroon. Oromiyaa lafa Oromootu bal'aadha. Lafa Oromootu fartaayiliidha. Oromiyaatu Itoophiyaa keessatti dachee bal'aa qaba. Aangoon Oromiyaa malee argamu badaas aangoon jedhamu Itoophiyaa keessatti. Kanaaf warri kaabaa kun amalli isaanii durumaa kaasee Oromoo irratti wal lolu. Lolli isaan geggeessan lola aangooti kan jedhu kaaseera jaallamarroon isaarraa kana keessatti jechaadha. So interestingly akkamittiin ilaaluu qabna jechaadha gaamma qabsooni Oromoo qabsoo ofirratti hirkannaati uummata Oromootu walii isaatiin walii galee sii galeera humni jiru jechuudha. Mooraa dhumti ani Oromoodhaaf hin dhaabbadha. Ani dantaa Oromootiif hin dhaabbadha kan jedhu saba Oromootiif hin dhaabbadha kan jedhu hundinuu walii galee hiree Oromoo Oromiyaa dantaa Oromoof Oromiyaa eegsisuun kan dhimma keenyaati jechuudha. So harkuma keenya keessa jira jechuudha. Kan biraa irratti hirkachuun qabu waliin jechuu danda'uudha qabna jechaadha.
Gam tokkoon garuu TDF yookaanis immoo TPLF mootummaan naannoo Tigraay kan inni barbaadu of danda'anii hiree ofii murteeffatanii yoo ta'eef bifa federaalaatiin yookaan konfedereeshiniitiin Itoophiyaa wajjiniin jiraachuudhaaf qabsaa'u isaan. Yoo dhiibee dhufe immoo biyya ta'uudhaaf qabsaa'u. Isaan waa lama qabataniiti kan isaan jiran jedhee yaadan. Waa lama qabatanii jiru. Inni tokko maanni yoo mootummaan isaanii wajjiniin walii galu kan isaaniif ta'u Itoophiyaa keessatti uumama ta'e bifa federaalaatiinis yookaan konfedereeshiniitiinis itti fufuun barbaadu. Yoo immoo kun hin ta'uuf ta'ee biyya ta'uudhaaf hin dirqamu isaan. Kanaaf oopshinii lachuu qabatanii deemaa jiru isaan. Okay? Filannoo lachuu jecha. Filannoo lachuu qabatanii waan deemaa jiran fakkaata. Lola gaggeessaa jiran keessatti. Gara kan keenyaatti yeroo dhuftus gara kan keenyaattis kanumatu jira yaadaan. Lola kana lola Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana Oromiyaa walaba taate ijaarrachuu naa ta'es Oromiyaa walaba taate ijaarrachuu dura bilisummaan sabni Oromoo hiree murteeffannaan uummata Oromoo kabajamuudhaaf qabsaa'ama malee Oromiyaa walaba taate eeggitii itti goonee mootummaa walabaa Oromiyaa ijaaruun kan hojii bal'aa barbaadudha. Hojii bal'aadhaa fi waan baay'ee of keessaa qabudha. Sanaaf hayyootii qabsaa'otii Oromoo hundinuu wal ta'anii mari'atanii bifa tarsiimootiin irratti walii galuu danda'uudha qaban. Sigalee ammatti garuu wanti sardaan wanti ariifachiisaan haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabsiifnee irraan dubbannu naanaan jette saba Oromoo walabummaadhaaf of qopheessu dura saba Oromoo bilisummaadhaaf hiree isaa murteeffachuu danda'u bilisa ta'ee dhiibbaa mootummaa kana sirni kun akka inni raafamee diigamee sirni kun uummata Oromoo irratti olaantummaa akka inni qabaanne erga gootee booda uummata Oromoo bilisa ta'ee hiree isaa murteeffachuu danda'e qopheessuu argamsiisuu irrattitu wal ta'amee humni Oromoo hundinuu wal ta'ee isa kana ariifachiisuu danda'uudha qaba. Kanaafi bifa lamaan yoonnaan ilaallata egaa karaa nagaadhaanis haa qabsaa'amu karaa qawweedhaanis haa qabsaa'amu akka tarsiimootti Oromoon wanti inni qabatee deemuun irra jiraatu kana lachuu ta'utu irra raatachaadha. Innis maal yoo nu ta'e sabaaf sablammoota kan biraa wajjiniin waliigallee kan Oromoodhaaf ta'u sirni Oromoodhaaf ta'u haaraan biyyattii keessatti dhufuu hin danda'u naa ta'e kan sabaaf sablammiin hundinuutti waliigalan sabni Oromoos kan itti waliigalu jechaadha. Erga hiree isaa murteeffachuu danda'e booda jechaadha. Bilisoomee hiree isaa murteeffachuu erga danda'e booda kan uummanni Oromootti waliigalu naa jiraate ummatoota biraa wajjiniin haalli itti fufamu jiraachuu danda'a ta'a. Konfedereeshiniidhaanis ta'uu danda'a. Bifa biraas qabaachuu danda'a. I don't know. Sanan beeku. Garuu Oromiyaa walaba taate ijaarrachuufis humna gahaa horataa qabaataa deemuu danda'uu qaba Oromoon. Sanas godhaa jedhee yaada. Egaa nus akkuma jara warra kaabaa kana tooftaa lama karaa lama qabannee deemuun keenya kun nu baasa jedhee nama tokkotti. Galatoomi gamme egaa akkuma warri faranjii plan A plan B jedhani suni tarsimoo ittiin deemani ta'uu danda'a. Garuu uummanni burjaajii keessaayyuu warra amma aangoo qabatanii biyya bulchina jedhanis nuti Oromoodha warra ofiin jedhudha. Akkasumas immoo sirna yeroo TPLF irra amma Oromootu biyyattii bulchuu jira. Muummichi ministeeraa Oromoo irraa dhalateetu biyya sana qabee jira. Keessaayyuu dhaaba paartii badhaadhinaa keessa hoogganoonni jiranii influence godhaa kan jiranii ijoollee Oromooti. Dhaaba badhaadhina Oromiyaa irraa dhufanidha jedhee uummanni kan laaluu jiru jechuudha. Uummanni beekees haa ta'u itoon beekiin hubannoo kan hin qabne hubannoo siyaasaa fi awweerinasiin siyaasa biyyattiin ittiin gaggeeffamtu hubannoo kan hin qabne ijoollee keenyatu nu bulchaa jira jedhee warri fudhateetu jira. Maaliif kunis ijoollee keenya warri kunis ijoollee keenya kan lollis ijoollee keenya uummanni nama bakka lolli gaggeeffamu jidduutti gaafiin ka'u ijoolleen waraana bilisummaa Oromoo taatee dhuftus ijoollee afaan Oromoo dubbattudha. Kan immoo dhufee isaan loluu dhufus kan warri kun isin loluu dhufan jedhee dhufee dubbatus afaan Oromoo warra dubbatudha. Eenyurraa eenyu addaan baasna gaafii jedhutu ka'aa jechuudha. Yoo siyaasarraa bilisa taanee gaafii kana yoo dhiyeessinu jechuudha. Gaafii uummataa akka jirutti yoo finnu jechuudha. Burjaajii sana jiru
dhaabbileen hoogganoonni siyaasaa akkamitti qulqulleessuu qabani gara biltsiginnaas ilaaluu dandeenya jechuudha. Biltsiginnaan TPLF deebisuudhaaf xiyyaara kaasee deemu, qawwee hidhachiisu, ijoollee gara waraanaatti oofu, akkuma gaafa dhufee aangoo qabatu biyya gara dimokiraasiitti oofna. Kana booda namni hidhamu hin jiru. Kana booda dhaabni siyaasaa alatti ari'atamu hin jiru. Jedhee dhufee aangoo qabate maaliif kara dimokiraasii sana hin deemne? Maaliif xiyyaara kaasee nama rukuchuu deema? Maaliif qawwee kaasee gaafii jedhutu jira? Asirratti maal jetta gammee? Beechirratti itti dabaliiti maal godhaa jiran warri biltsiginnaa kuni dhuguma waraan nama deemaa jiru kuni sirna dimokiraasii isaan jedhanii dhufan sana ni ijaara. Yaa baay'ee gaariidha kunis liiban baga kaafne kanas egaa ilaala amma Oromoon burjaajii keessa akka inni jiru beekamaadha waa'ee mootummaa kana. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhama. Ana akkuma sila siin jedhee mootummaa Oromoo miti waan hin jedheef hin qaban. Sababa gahaan qaban. Akka nama tokkootti, akka ilma Oromoo tokkootti mootummaa Oromoo miti waan na jechisiisu baay'eetu jira. Uummanni Oromoo biraan lakkii mootummaan kun mootummaa Oromooti kan jedhanis jiru addunyaanis biyyootii ollaa kunis kallattii adda addaatiin mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhamee haasa'amaara sun kallattiidhaanii qabsoo keenya irrattis dhiibbaa guddaa dhiibbaa olaanaa qabaatee jira tokko. Inni lammataa mootummaan kuni mootummaa Oromoo waan ta'eef qaamni biraan fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo maaliif qawwee irratti kaasa? Qawwee irratti kaasuudhaan hin ta'u obbolaatu wal fixaa jira. Sabuma tokkotu wal waraanaa jira, wal ajjeesaa jira kanneen jedhanii argumentii kana kaasanis hin jiran. Okay? Gama lachuutiin yonnaan ilaalla ta'e mee'an isa kan duraan daddafee sitti hima. Inni kan duraa mootummaan kun mootummaa Oromooti akka nuyi hin jenne wanti na taasise keessaan inni guddaan tokko maali? Dhaabbilee Oromoo qabsoorra turan, saba Oromootiif qabsoorra turan kan akka adda bilisummaa Oromoo, kan akka KFO yeroo isaan biyya keessatti Oromoodhaaf qabsoofne nusi nu ilaallata dhimmi Oromoo saba Oromootiif karoora qabna jedhanii ummata Oromoo keessa deemanii yaada isaanii kaayyoo karoora galii galma Oromoof qaban himaa turan. Siyaasa biyya kana keessatti aangoo biyya kanaa fudhachuu keessatti Oromiyaa ijaaruu keessatti gahee qabna qabso'aa jirra jedhanii mootummaa kana wajjiniin karaa nagaatiin filannootti hirmaannee yoo uummanni keenya nu filate nutu mootummaa ta'uu qaba. Yoo uummanni keenya sin filate immoo well and good bakka isinumatu mootummaadhaan immoo isin gargaarree wal gargaarree biyya guddifna biyya waliin ijaarra yaada jedhutu ture. Kanaaf biyyatti galanii karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf murteessan keessattuu adda bilisummaa Oromoo jechaadha. Haa ta'u malee garuu mootummaan kun gareen Abiyyii erga mootummaa fudhatee erga aangoo fudhatee booda shira adda addaa jalqabe. Shirri jalqabe maan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhuu, dararuu, miseensota ajjeesuu, hidhuu, waajjira isaanii cufuu, holola adda addaa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu irratti geggeessuu, biyyoota sabaaf sablammoota ollaa biraa saba Oromoo irratti kaasuu, keessattuu adda bilisummaa Oromoo irratti kaasuu, karooraaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo cilee dibuu waan akkasiiti kan mootummaan yookaan immoo gareen Abiyyi warri aangootti dhufee qabsoo Oromootiin kan aangootti dhufe gochuu jalqabe. Sababi isaan ani mootummaa Abiyyi wanti mormunni guddaan clearly har'a wanti dubbachuu barbaadu mirga saba Oromoo sarbe. Akkamittiin sarbe yoonaan jettee Oromoon abbaa fedhe, dhaaba fedhe, nama fedhe kan hin filanneefitu shira xaxee namoota ofii fedhu duwwaadhaan akka Oromiyaan bultu godhee jira. Akka Oromiyaan geggeeffamtu godhee jira. Lolli ani akka dhuunfaattis akka kaayyoottis Abiyyi wajjiniin akka nama tokkootti akka ilma Oromoo tokkootti qabu an kana. Humnaan utuu Oromoon hin filatin jechaadha. Mootummaa Oromoon hin filanne Oromiyaa keessatti PP duwwaatu dorgome. Adda bilisummaa Oromoon dorgomne, KFO'n hin dorgomne. Bilisa taanee dorgomamee uummanni Oromoo akka inni hiree isaa murteeffatu dhaaba barbaade yaada barbaade akka inni filatuuf carraa hin kennineef Abiyyiin. Mootummaan Abiyyi uummata Oromoo carraa guddaa kan inni dhowwate carraa guddaa ofii isaatii argatee silaa kana uummata Oromootiif godhee ofii isaatii illee itti
kabajamuu danda'u kan inni qabaatee argatee utuun godhin hafee har'a diina Oromooti kan inni jedhameef sababi inni mirga Oromoo kana sarbeefi. Argitee PP duwwaatu Oromiyaa keessatti dorgomee dorgommiin kun dorgommii fair and free election hin geggeeffamne. Kanaaf uummanni Oromoo dirqamuma mana taa'ee jechuudha. Namni filates hin jiru. Mootummaan kun mootummaa humnaan shiraan dabaan uummata Oromoo irra jiru jechuudha. Dhugaan jirtu kana beeki. Tokko isa kana gaa. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromoo miti jedhan. Inni biraan garuu obboleeyyan keenya Oromoodha eeyyee Oromoodhuma isaantu. Ilma ilaal maatiin tokko ijoollee adda addaa qaba. Sigaleera garaan haadhayyuu buburreedha. Maatima tokko keessayyuu inni tokko qajeelaadha mana keessaa. Inni tokko immoo gidiraadha. Inni tokko immoo hamaadha. Inni dubbii bal'eessaa waan hin taane godha. Oromoon amma akkas taati. Oromiyaa keessa wanti jiru kana. Ilmaan abbaa tokkooti eeyyee maal Shimallis Abdiisaa soo Oromoodhuma. Kana biyyiin shakkallee maleen. Shimallis Abdiisaa Oromoodha. Ijoolleen Oromoo hedduutu jira mootummaa kana keessa. Garuu ijoolleen kun ijoollee gara haadha tokko keessaa baatee obboleeyyan isaanii hubachuu dadhabdee tuffiidhaan yookaan shiraan yookaan dabaan obboleessa isa tokko goomsanii yookaan immoo obboleessa isa tokkorraa akka waan ismaartii ta'anii of fudhatanii ijoollee ollaa ijoollee ormaa fa'aa wajjiniin walii galanii obboleessa ofii irratti fa'aa akka salphaatti akka qoosaatoo dubbanne jechuudha obboleessa ofii habashaqoo jechuudha laasii galeera obboleessa ofii miidhuu waan akkasitti jiru jedhu kun. Kanaafi isa duwwaa immoo miti sirna Oromoon hin barbaannetu akka waan Oromoodhaaf ta'utti itti fayyadamanii Oromoo geggeessaa jiru. That's also wrong. Egaa uummanni Oromoo ilmaan Oromoo warri kaan maal jedhani obboleeyyan keenya kun nu miidhaa jiru biyya keenyas mana keenyas maatii keenyas miidhaa jiru. Oromoonis Oromiyaanis sababii isaaniitiin miidhamaatti hin ta'anii jarri kun hin ta'anii. Sirreessuu ni qabna karaatti deebisuu qabnaadha lolli inni nuyi geggeessaa jiru. Isa kana gochuu keessatti gaa sirna sana sirna Oromoodhaaf hin taane kana qabatanii obboleessa isaanii miidhaa waan jiranii fi qixxee diinaatti wal ilaaluutu dhufee wal ajjeesuutu dhufe jechuudha. Kun egaa gosa tokko keessattis maatii tokko keessattis obbolaan yeroo isaan wal miidhan numa jira waan ta'eef. Kun akkamittiin sirrachuu danda'a onnaa jennee fakkeenyaaf waamichi jaal'e marroon har'a godhe tokko kanuma laallata. Maal jedhee ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo waraana mootummaa kanaa taatanii jirtan sibiila baattanii mootummaa kana tajaajilaa jirtanii dhiisaa dheeraan dhiiga keessan warra kaabaatiif hin dhangalaasinaa. As Oromiyaa keessattis garmalee dhiigi keessan hin dhangala'in. Nuyi gaaffii Oromootu hin deebine mirga Oromootu eegamaa hin jiruufitu qabsootti seenne. Kanaaf kottaa waraana humna Oromoo jabeessaa jedhee waamicha godhee jechuudha. Kun kallattii dhumaanii kaadireessa ta'anii piipisa ta'anii isaan hunduma isaanii laallata jechuudha. Meeshaa hidhate erga laallatee isa siyaasa geggeessu sunuma laallata jechaadha dhaamsi kun. Kanaaf akka kanattiin ilaaluu danda'u qabnanii jechuu barbaade Liban. Game ulfaadhu ibsa gaarii kennitee jirta wanta hordofaa jirturraa akka nama tokkootii fi akka nama itti dhiyeenyaanii siyaasa biyyattii fi siyaasa Oromoo hordofaa jirutti kanaan wal qabatee egaa ammas akka miidiyaatti waan uummanni of harkaa qabudha nuti kan kaasnu dhuguma dhaabbileen siyaasaa uummata keessaa ba'aniiti yeroo tokko tokko wanta uummanni jedhu sana dhaga'uu qabanidha. Immoo wal morkii jiru keessatti gaafii uummataas yookaan immoo uummatichi akka burjaaja'u gochuun qabani ka jedhu miidiyaan yeroo uummata waliin dhaabbata akka miidiyaatti kana wal qabsiisee uummanni kuni lolli yookaan hin xumuramu yookaan lolli dhaabbatee gara dimokiraasiitti gara nagaatti hin deemamu yookaan lolli itti fufee lolli kuni abbaan ta'e mo'atee hin xumuramu. Exactly. Eessa dhaabbanna akkam taana gaafii jedhutu jira uummata keessa. Uummati qotachuun jiru qotatee turre. Uummanni olaa waliin Oromiyaa Defense Force waliin gaafa dhaabbate warri biltsiginnaa dhufanii rukutanii gaafa waraanni bilisummaa Oromoo bakka sana gallakkisee warri biltsiginnaa dhufanii rukutanii uummanni walakkaatti miidhamaa jirra.
yookaan wal lolanii gara barbaadnutti nu noofne yookaan lachuu dhaabbatanii gara dimookiraasiitti nu noofne gaafa barbaadan wal lolanii gaafa barbaadan inni qabbaneeffatanii akkami jiraan nagaafii jedhutu ka'uu jira uummata keessaa. Progressiin qabsoon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira gaafii jedhutu ka'a. Maalirra jira hubannoo qabdu maalirra jirra eessa qaqqabanii jiran ka jedhu. Akkasumas immoo biltsiginnaan immoo maal gochuu jira warri biltsiginnaa TPLF xiyyaaraan rukuchuun ijoollee achi guuruun dhuguma biyyattii gara dimookiraasiitti oofaa. Kara biraa maaltu jira? TPLF miidiyaa dhaabanii akka biyya bilisa baateetti naannoo ofii keessa taa'anii ibsa kennani ganamaa galgala. Biyya of dandeessa jechuu dandeessa. Abiyyi fa'i maal jedhanii ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Mardaasaa obbo Yilmaa Mardaasaa xiyyaara naannoo Tigraay deemtu rukunnee kuffisnee jedhe. Xiyyaara kana iddoo itti kufee maaltu keessaa akka qabame meeshaa akkamii akka keessaa qabame ibsi kenneen jiru. Nama akkamiitu xiyyaara kana oofaa ture namni xiyyaara kana oofaa ture nama akkamiitii du'e moo hin duune wanti inni kenneen jiru. Garuu xiyyaara rukunnee kuffisnee jedhee ibsa kenne. Abiyyi xiyyaaronni baay'een kana dura naannoo Tigraayiif meeshaa fidhaa turanii jedhe. Biyyi Itoophiyaa bulchaa jira yoo taate xiyyaarri gaafa naannoo Tigraay deemu Tigraay qaama Itoophiyaa yoo taate akkami wallaale akkamitti eeyyame. Xiyyaarri seenee meeshaa buusee fi yoo ba'u meeshaa deebi'ee ijoollee Oromoo fixu. Ijoollee biyya sanaa fixu yoo buuse taate yoo kennameef taate biyya sana bulchaa jira arga taate maaliif xiyyaara kaasee xiyyaara sana maaliif hin rukunne ture yookaan maaliif humna qilleensa humna qilleensa biyya sanaatiin to'atanii maaliif biyya sana hin ittisne dhuguma biyya bulchaa jiru jedhu gaafii jedhu kaasaa jechuudha. Mee asirrattis dhuguma garamitti deemaa jirra ka jedhu kana sagalee uummataa kana akkamitti ilaalama? Galatoomaa. Yaa gaaffiitti nagaafataa jirtu har'a baay'ee na gammachiisa beektaa Shifee. Because dhugumatu quuqqaa saba keenyaati kan inni irraa dubbataa jiru. Lolli Itoophiyaa keessaa protracted war ta'ee jira. You know, it's gonna take time. Yeroo fudhata akka salphaatti waan furamu miti lolli Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru jaalmarroon illee haqa isa kanatti tuquu yaalee ture illee maal jedhe seete ila nuyi akka Oromootti ni dhaamsuma jabaa tokko dabarseera waa'ee lolaa waa'ee garee Itoophiyaa kanas. Lola kana ammam garan itti deemamu hin beekamu ta'a salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Walumaa gala waa'een Itoophiyaa kuni garri itti deemamu hin beekamu ta'a ya warra Oromoo taanee of eeggannuudha dhaamsa inni dabarse tokko. Siigalee amma gaa isa kan keenyaa sasawwan sukkuumaa jiran kana gidduutti uummati miidhamaa jiru kuni dhugaadha kun. This is reality dha kun. In amanuu bar waraanni keenya sin amana hooggansis jedhaa jiran kana gidduutti kan miidhamaa jiru uummata akka ta'e bar hinaalanii kana. Garuu anamma akka ilma Oromoo tokkotti waan kanaaf falli maalii jettee onna nagaafatte tokko danda'amnaan walii galuu walitti dubbatanii ummata kanaaf jennee walii gallee hiree ummata kana ummanni kun waan inni bara dheeraadhaaf dheebote gaafate nagaa badhaadhina abbaa biyyummaa isaa waliin taanee mirkaneessinu waan wal nu amansiisu waan akka wal amannu godhu tokko irra hageenyu jedhamee walii galamuu yookaan immoo wal mo'uu danda'u jechaadha. Akkuma gaaffii ta'e. Yeah. Okay. Ittiin fufaa. So egaa gaaffiin uummataa kun yaaddoon uummataa kun isaaniif galuu danda'uudha qabachaa. Uummanni gidduutti miidhamaa akka jiru. Kanaaf furmaati jiraachuutu irra jiraata garuu waan nama gaddisiisu tokkoon sitti magaa. Innis maanni Fiqaaduu Tasammaa you know qondaalli PP kan naannoo Oromiyaa waa'ee araaraaf waa'ee maree wayii kaasee ture.
Ammachaadha dhiyeenyuma kana. Erguma lolli kaabaas jalqabee boodachaadha. Sana keessatti TPLF qofaa miti hundumti isaanii hundumti keenyatti hirmaannee waan jedhu kaasee ture har'a waan Jaalmarroon gaafatan irraan siimaa jira kana. Jaalmarroon garuu jara kana haqaaqnee harka isaanii haqaaqnee dugda duubarra keenyee jirra. Siigaleera harka isaanii haqaaqnee dugda duuba harka isaanii dugdarra keenyee jirra. Garri isaan itti ba'an hin jiru. Jara kana wajjiniin haasa'uun barbaachisu nama namanii. Waan harka isaanii keessa jiru irkaa fudhachuudhatu qabna jedhe. Argite? Amma gaa dubbiin iddoo kana jirte jechaadha. Kanarratti maal jette hoonaan jettee na gaafatteena. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana beela, hongee, rakkoo ulfaataa keessa jira. Walumaa gala biyyattiin rakkoo ulfaataa keessa jirti. Rakkoo biyya kana karaa mareetiin takkaa ta'een beekuu hin taaneedhumaaf malee utuu karaa mareetiif karaa nagaatiin wal amantaan jiraate furame gaariidha. Amma garuu wal amantaatu hin jiru. Hin jiru wal amantaatu. Wal amanuutu hin jiru. TPLF fi mootummaa gidduu yaalameera. Waraana bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootiif kan mootummaa Itoophiyaa gidduu hin yaalamne inni haasama ofirrummaa wayiitu ture malee wanti qabatamaan gaaffiin waraana bilisummaa Oromootiif dhiyaate hin jiru mareedhaaf. Inni kan kaabaas hin taane inni kunis hin ta'u jechaadha. Hin taane jechaadha. Kanaaf falli jiru maanni akka kootti mootummaan amma jiru kun dogoggora guddaa seenaa keessatti akka hojjete hubatee gareen kun jechaadha. Gareen mootummaa kana. Gareen mootummaa amma Abiyyiidhaan hoogganamaa jiru kun seenaa biyyattii keessatti uummata Oromoo irrattis daba guddaa daba seenaa keessatti hin dagatamne akka hojjete. Biyyattii sabaaf sablambii kan biraa irrattis akka yakka guddaa olaanaa hojjete of amanee humnoota bilisummaa saba isaaniitiif qabsaa'aa jiraniif karaa gadhiisuu harka kennachuu nu ga'e. Egaa biyya kanaa gara waan biraatti hin oofnu jedhee kana gochuu waan danda'an natti fakkaatu malee kana gochuutu irraa eegama jechuudha. Sababiin isaa wal amantaatu dhibe mareen geggeeffamuu hin dandeenye. Qaamni walaba ta'e dhufee internationally recognized observers, neutral internationally recognized observers dhufanii yookaan immoo biyya biraatti affeeranii dubbii kana dubbatanii furuun hin danda'ama taanaani sana ammayyuu taanaan oomishanii sun jira taanaan sana gochuun gaariidha. Ilmaan hiyyeessaa walitti oofanii ficcisiisuurraa jechaadha. Wal ficcisiisuurraa waan bu'aa hin qabneef aangoodhuma darbuuf jedhanii uummata hiyyeessaa wal ficcisiisuurra jechaadha. Game sanarratti dabaluudhaaf yookaan tarii wal qabsiistee waati tuquun sirraa jiraatu. Qaamni sadaffaa wanti jedhu kun yeroo baay'ee ni ka'a. Fakkeenyaaf TPLF fi Biltsiginnaa jidduu ammallee qaama sadaffaatu jira. Akkuma argitu gamtaa Afrikaa kan Obasanjoodhaan gaggeeffamutu isaan jidduu deemaa ture. Isaan iyyuu waliin galle gara waraanaatti deebanii jechuudha. Qaamni sadaffaan alarraa dhufe yoo dhufe isaaf iyyuu ajajamuutti hin jiran jechuudha. Sarratti iyyuu walii galuu hin jiran. Amma waan akkasii kun yoodhuma qaamni sadaffaan dhufellee yoo waliif galuudhaaf biyyattii uummata Oromootiif jedhanii dimokiraasii biyyattii gara dimokiraasiitti oofuudhaaf lapheen yoo eeyyamiin keessaayyuu warri mirgi uummata Oromoo ifaa guutumaan guutuutti gaafii naa deemu warra jedhuu fi warra moolakkii gaafiin uummata Oromoo deebi'ee jira jedhu kuni gaafiin deebi'ee hin jiru. Gaafiin deebi'ee hin jiru. Gaafiin deebi'ee jiraadha amma. Amma eenyuun guddaan bakki itti wal dhabinsi guddaan jiru Oromoon bilisoomee jechuu jira warra Biltsiginnaa. Kaan immoo gaafiin deebi'ee hin jiru. Ammallee gaafii baay'ee tofaa. Uummanni amma akkatti amma kaafte uummanni bahee bilisa ta'ee filannoo gaggeeffachuu iyyuu hin dandeenyedha. Dimokiraasii indikeetaroonni ittiin dimokiraasii aga tokko lakka tilmaamtu yoo uummanni bahee bilisa ta'ee sagalee kennee dhaaba isaaf ta'u filatee nama isa bulchuu filatee galeedha. Gara dimokiraasiitti xiqqoo siqne kan si jechisiisu jechuudha. Suniyyuu hin taamne jedhan. Isaan kun immoo
lakki baatanii filattanii jirtanii yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo bilisa ta'ee kan filate bara kanaadha jechuu jiran. Jarri kun lamaan dhaabbileen kun keessaayyuu warri mootummaa ofiin jedhan siqanii duuba deebi'anii yoo uummata dhaggeeffatiin uummata ijoollee qarree fi qeerroo gaafiin uummata Oromoo hin deebine jedhanii dhaabbata kana dhaggeeffatanii maaltu hafe jedhanii gara tokkotti dhufanii wal dhaggeeffatanii gara yoo danda'ame gara mootummaa waliinii yeroo achii booda immoo gara filannootti deebi'u. Gara filannoo deebi'anii filannoon sana uummanni abbaa barbaade filatee achii booda biyyattii gara bulchuutti deemuu kan jiru. Yoo dhuguma lapheen jara kanaa dhufiin qaamni sadaffaa yoo dhufe illee homaan godhu kan jedhutu jira. Tarii sanas mee qaama sadaffaa kan jedhu kun nuffamee jira yoo amma qaama sadaffaa yoo jiraate kan jedhu kun qaamni sadaffaan dhufee ammayyuu hin taane TPLF fi bilisiginnaa jidduutti ta'uu hin jiru akka arguu jirru jechuudha. Achirratti maal jettu? Ilaali egaa waanuma irraa jaalle marroon gaafatamee deebisa irraati kan hin kana jedhe. Ammas deebisanii gaafataa jiru beektaa mootummaan gareen mootummaa kana ofirraa qabna jedhanii gaafataa jiru. Maree wayya lakkii akka jechuuti jechuudha bar. Lolli kun nun baasu maree wayyaa waan jedhu kaasaniiru. Fiqaaduu Tasammaa wanta inni jedhe irraa kan inni barrusa kana jechaadha. Kanaaf gaafatame jaalle marroonis waan inni akkas jedhee fi isa ammaa kanaa TPLF qofaa miti maaludha jedhamee waan haasa'amee fituunni kaafne barkana malee. Kanaaf immoo deebii jaalle marroon kenneesuma akkuma nama siin jedhe kanaadha. Mootummaa kana nuyi gareen mootummaadha ofiin jedhu kana harka micciirree dugda duubarraan geenyee jirra. Amma waan harka isaanii keessatti isaan aboottifatanii jiran sana duwwaa harkaa fuudhuutu nu hafe. Kanaaf hin amanamanii isuma harkaa fuunaadha wanti inni deebiin ni kenne jechuudha kanarratti. Kun yoom akka Galatoom. Fixaa dhugame. Okay. So turaa jirra natti fakkaata yeroon keenyas deemeera. Yeroo biraatti deebina walumaa galatti gaa wanti jaalle marroon jedhee hundumaan hirkaa fuunaadha. Sana gaa Waaqayyoo yoo isaan gargaaree abbaan dhugaa qabu silaas inuma injifata dhumarratti yeroo makennineef ilaalla. Kanumaan bira darbuu dandeenya sanii kan kaaba biyyattis ibsi Geetaachoo Raddaan kenne har'a kan Ingiliffaa tokko dhaggeeffataan ture. Isaanis wanti isaan jedhan maanni lola sadhumaatti jirra. Abiyyi gaafanna. Ofii keenyaan abiyyi qabnee harka isaa micciirree waa'ee dhimma keenyaa gaafatanna. Waa'ee Itoophiyaan nu gashuu uummata keenya balaa hamaadhaaf saaxilamee nyaata dhabee, qoricha dhabee, baankii dhabee waan illee dhumaa jiru kana silumaa dhumaa jirra. Kanaaf lola sadhumaatti kan inni geggeessaa jiru jedheera jechuudha innis. Jarri lachuu kana jedhanii egaa itti baasa Waaqayyoo gaditti numa laallachaa. Gamee galatoomi keessaayyuu Geetaachoo Raddaa akka jedhutti egaa dhaamsi inni irra deddeebi'ee dabarsaa ture uummata Amaaraatiif faannoo Amaaraatiif dhimmi kun isin laallatu nuti isin loluu hin jirru. Nuti mootummaa Abiyyi loluu jirra. Mootummaan Abiyyi immoo mirga uummata Tigraay akka kabajuu fi isin laallatu uftanii dhumiina ijoollee keessan ergitanii ijoollee keessaniif ficcisiisinaa yaada jedhu kaasaa ture. Kuni dhuguma fudhatamaadha kan jedhutu ka'aa jechuudha. Maaliif uummanni Amaaraas keessaayyuu faannoon isaan mataan isaanii gaafii qaban Tigraay irraa lafa amma humnaan qabatanii jiran fa'itu jira. Warri TPLF immoo lafa sana humnaanis ta'u karaa nagaas ta'u karaa tolaas ta'u lafa sana keessaayyuu lafa Walqaayitti raayyaa kana aga daangaa keenyaa gallakkisuu qabdanidha. Karaa biraatiin daangaa keenya nu gallakkisaa jedhani isaan mataan isaanii. Karaa biraatiin immoo dhuftanii nutti hin bu'iinaa nuti nama biraatiin lolaa jirraa jedhani. Agam deemsisa dubbiin kun kan jedhu simee achi keessaa maal argite? Okay. Gaariidha kunis egaa ilaal dhaggeeffadheen jiran isa kan Ingiliffaan dhaggeeffadhe interview isaa achirratti wanta baay'ee kan inni kaase keessaa tokko akkuma tamma jette kanaadha. Inni biraan uummata Sumaaleetiif yookaanis immoo humna waraanaa naannoo Sumaaleetiifis dhaamsa dabarsee jira. Ittiin hirmaatinaa dhuftanii dhuminaadha bakka. Dhuftanii hin dhuminaa. Mootummaa kana aangoo irratti qabuudhaa jettanii dhuftanii hin dhuminaa. Gaaffiin keenya karaa nagaatiin gaafannee akka inni nuuf deebi'uuf yeroo dheeraa eegne.
mootummaan kun deebisuu hin barbaadu. Kanaaf isin dhuftaniitti hirmaatinaadha. Kan warra Amaaraatiinis akkasuma jedhe jechuudha. Walumaa galatti garuu protracted war kan silasiin jedhe sun akka inni itti dhufu akkami seete. Mootummaan naannoo Amaaraa hidhatee jira. Ijoollee isaa dargaggoota isaa hidhachiisee jira. Affaaris akkasuma. Sumaaliinis akkasuma. Oromiyaanis akkasuma. Biyya sana keessatti hamma danda'ametti qaamoleen kanaan dura lola keessaa hirmaatanii beekan hundinuu bu'aa lolaa yookaanis immoo balaa lolaa fidee dhufu kana waan beekanii fi of hidhachiisaniiru. So itti bahii biyyattii garamitti deemaa isa jedhutu yaaddoodha amma. Abiyyi kuffisuu qofaa miti bara. Mootummaa kana aangoorraa kaasuu qofaa miti amma rakkoon jiru. Sana booddee maaltu ta'aadha? Biyyoonni ollaa kun hundumtuu hidhateera akkam ta'aadha? That's another question. Kanuma jaallimarroon irra tuqe keessaa tokko jechuudha. Lolli kun Oromiyaa saba Oromoo bilisoomsuu duwwaadhaan hin dhaabbatu bara. Ollaa saba tokko jirraa. Ollaa daangaa biyyoota lafoota nama biraa jirraa bara. Gosa biraa yooma bara ollaa waliif taane iyyuu. So biyya ijaaruun yeroo dheeraa fudhataa jechuudha laa beektee. Saba bilisoomsuun Oromiyaa bilisoomsuun yooma danda'ame iyyuu Oromiyaa ijaaruudhaaf garuu sabaaf sabilammii biroo wajjiniin itti fufiinsaan wanti hojjetamuuf jiru biyya tokko ijaaruudhaaf hojii guddaaf hojii bal'aa ta'uusaa ammumaa kaanii walitti himuudhaaf itti qophaa'uu danda'uudha qabnachaa. Kana jaallimarroo wanti ni jedhe keessaa tokko isa kana waa'ee haala biyya Itoophiyaa yeroo dubbate jechaadha. So amma gaa lolli kaabaa suni Sumaaleedhaan of danda'i, Amaaraanis of danda'i, Oromoonis of danda'aa jira ergaa jedhu dabarse jechuudha laa Geetaachoo Raddaa beeki kanuma gabaabumatti. Galatoom gammeega walumaa galatti keessaayyuu progressiin qabsoon keessaayyuu gara waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu akka jabaatee gara fuulduraatti deemaa dhufeedha wanta jaalmarroon dubbaterraa akkasumas immoo dhiibbaa mootummaan keessa jirurraa fi akkaataa uummanni Oromoo qabsoo kana deeggaraa jiru alaa keessaa akkaataa lakkoofsi waraana bilisummaa Oromootti baay'ataa jiru hidhannoon baay'ataa jiru uummatichi karaa amma biltsiginnaan deemu kun akka isan baasne akka sirrii hin taane akka hubataa dhufeedha fi sabaaf sablammii waliin biyyattii ijaarraa nuti sin gaggeessa akka jedhu kuni kijiba akka ta'e uummati akka irratti dammaqaa dhufee gara ofiisaatii hiriyoo fi murteeffannutti akka deemaa turedha. Mee isa dhumaa gaafii isa dhumaa waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif ashuraansiin isaan kennan eessa geenye garamitti deemna maal gochuu qabna ka jedhu waan ati isaan irraa hubattu gamagamni ati qabdu maaltu jira uummanni Oromoo amma wanti sammuu isaa tasgabbeessee qabsoo isaa itti fufu inni gara qabsoo humnaatti dabalamuu barbaadu gara qabsoo humnaatti akka dabalamu inni immoo ammas bakka jiru taa'ee qabsoo karaa adda addaatiin gochuu danda'ama bakka jirurraa qabsoo danda'u akka godhu ijoollee qabsoodhaaf deemtu baadiyyaa keessa kan karaa deemtu dhattee kan deemtu kan bishaan kennuudhaan nyaata kennuudhaan icciitii eeguudhaan karaa dabarsuudhaan tika ta'uufiidhaan heeguu qaba waan baay'ee jira qabsoo keessa wanti uummatichi sammuu isaa tasgabbeessee kaayyoo isaa fi birmadummaa isaa dimokiraasii isaatti deemuudhaaf wanti isaa godhu wanti jedhamuu qabu maaltu jira gaafii isa dhumaati galatoo. Yaa gaaffii isa dhumaati gaaffii murteessaadha si galatoo miliibanatis isa kana gaa akka ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromootti wanti jaallimarroon jedhee baay'ee kan namatti toludha. Innis maal jedhee mooraa qabsoo itichuu qabnaadha. Komee jirus kaaseera. Dadhabinsa jirus kaaseera. Hir'ina jirus kaaseera. Himeera jechaadha. Impaayirri kuni akka isheen deebitee ijaaramuu hin dandeenye. Himeera. Itoophiyaan jechaadha. Bakka akka lammaffaa deebitee akka isheen lafaa ka'uu hin dandeenye akka isheen taate. Himeera tokko. Mooraa qabsoo Oromootiif immoo dhaamsa dhaameera. Dhaamsi inni dhaame maali? Itichuu qabnaa xumuratti gochuu qabnaadha qabsoo kana. Inni yaada inni dhiyeesse jechaadha. Komee qabus immoo dhiyeesseera. Cenceree dubbate waan hundumaa. Amma gaa inni kun eessatti maal abdii maalii qaba hoonaan jette
nan yaadda as gam tokkonan akka ilma Oromoo tokkootti. Ammayyuu qabsaa'otii Oromoo, beektotni Oromoo, hayyoonni Oromoo, abbootiin amantaa, abbootiin diinagdee Oromoo wal ta'anii Oromoof Oromiyaa irratti, dantaa Oromootiif Oromiyaa irratti akka silaa malutti walii galaa akka hin jirre Jaallamarroon irra waan ibse qabachaa ibsa isaa keessaa waan hin dubbate keessa kana nu batta ifatti. Kun na yaaddessaa akka ilma Oromoo tokkootti jechaadha. Silaa kana ta'uu hin malle. Oromoon hunduma keenyaaf, Oromummaan hunduma keenyaaf, Oromiyaanis nu hunduma keenyaaf geessi. Nu ilaallata dhimmi Oromoof Oromiyaa. Oromoon Oromiyaan gahaadha ture silaa waliin. Isa kana gaa gochuun agammaatti hin danda'amne garuu waamichi inni godhe jira. Komiinni dhiyeesses jira. Sanagaa waliin dubbatanii, waliin mari'atanii dhimma dantaa Oromoof Oromiyaa irratti walii galuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kana achi humna wal buusnee, humna wal hirree dachee keenya Oromiyaadhaafis hin taanu, biyyattiidhaafis wanti ta'u hin jiru sun yaaddoodha jechuudha laabeettee. Egaa yaaddoos qabnaa, abdiis qabnaa siin jechuu maaf jedheetani kan irratti. Gammee galatoomi gaafii dhaggeeffataa tokkorraa amma seeneetu jira. Gaafii isa dhumaa asii dabalanii jiran jechuudha. Tarii jechuu jira namni kuni tarii uummanni Oromoo uummata miliyoona 50 walii. Dhaabbilee Oromoo kana jarri biyya bulchan kunis warra dhiigaan Oromoo ta'an yoo ta'ani isaanis aga dandeenye mirga Oromoo kabachiisna jedhanii qabsaa warra jiranidha. Warri qawwee fudhatee ala jirus gaafii Oromoon deebine jedhee warra jirudha. Tarii Oromoon miliyoonni 50 ol kuni jaarsolii jara kana walitti fiduudhaaf deemu maaliif dhabe? Maaliif arguu dhabne? Gaafii jedhutu ka'ee jira. Waan akkasii kun hin deemsisaa laata? Gaafii kana agam yeroo kanatti agam xiyyeeffannoon kennamuufii danda'a. Jaarsummaa waan jedhu jechuudha. Akkuma salphaatti jaarsummaan biltsiginnaa Oromiyaa fi adda waraana bilisummaa Oromoo jidduu deemamee walitti fiduu akka isaan waliin biyyattii Oromiyaa kana waliin deemsisuu danda'ani. Maaliif hin yaalamne? Jaaroliin ala jirtu keessa jirtu. Warri keessaa yoo sodaatan illee jaaroliin ala jiranii namoota saba biraa ta'an dabalachuudhaan Oromoo qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Faranjii dabalachuu danda'ani. Yaalii jara kana walitti fiduu maaliif hin goone gaafii jedhu. Agam deemsa gaafiin akkasii kun yoo ka'e fakkeenyaaf uummata keessa. Gaaffiin kun ammayyuu namni hawwii qaba beekteeti. Nagaa nama barbaadutu jaarsummaadhaaf fedhii qaba beektee. Kuni amala Oromooti. Oromoon jaarsummaadhaaf bakka guddaa qaba. Ani egaa ilma jaarsaati. Jaarsummaadhaaf bakkuma guddaan qaban aadaa Oromootis waan ta'eef garuu jaarsummaan akka qaba. Jaarsummaan Oromoos bilchaataadha. Isuma silasiin jedheedhaa bar Oromoo gidduutti kan inni barbaachisu jaarsummaan jalqaba. Yaada lamatu jira, karaa lamatu jira, ilaalcha lamatu jira, ilaalcha lamarra darbeeyyuu immoo walamanuu dadhabuutu jira. Isa kana walitti firoomsanii dhimma Oromoof Oromiyaa irratti wal ta'uu hin danda'u jedhee mana abdii qaban. Takkaa kana irratti abdii kutadhee hin beeku. Garuu akkuma silasiin jedhee ilminni dira'aan gorsa jaarsolii dhaga'uu danda'uu qaba. Isatu tokkotu deebi'uu qaba, tokkotu bal'eesseera, hin dhageenye, hin fudhanne jedhee deebi'uu danda'uu qaba. Isa kanaaf abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Jaarroleen Oromoo kan saba biraas dabalatanii yaalii kana gochuu yoo itti fufani annan fedha. Ayaalamu jechuun nan danda'a jechuudhaan akka nama tokkootti keessa kan Oromoo tamma kan biyya biraa dhiis kanuma Oromoo gidduuyyuu kan naannoo biraa dhiifne Oromoon dhuma gidduuttiyyuu Oromiyaan hunduma keenyaaf hin geessi. Walaba sataanu waltaanee waan Oromoodhaaf ta'uun saboota biraa wajjiniin waan irratti walii galuunis waliin jiraachuudhaaf haa ta'u Oromiyaan Oromoodhaaf hin geessi. Aangoo gahaatu jira.
diinagdee gahaatu jira, riisoorsii gahaatu jira. Wal ajjeesuu qabnu silaa tu wal hubatuu hin dandeenye jechaadha. Maaliin fixaa jecha Maartin Luuteriin fixaa dubbii kana Liban. Yookaan wal jaallanne walii wajjiniin jiraachuu abarruu yookaan akka gowwoota waliin hadhumnuudha dubbichi. That's it. Kanuman jedha Liban. Galatoom gamme egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin kun qophii Jirraa Miidiyaati kan dhimma siyaasaa akkasuma mirga dhala namaa irratti marii yeroo adda addaa goonuudha. Wanta nu waliin turtaniif galata argadhaa isiniin jenna. Gamme galatoomi wanti dhumaatti dabaltu yoo jiraate siifan kenna yoo jiraanne immoo qophii biraatti. Yaa waan dhumaa jira. Shife waa'een hongee beela rakkoo ulfaataatu uummata Oromoo irratti dhufee jira. Adaraa keessan ilmaan Oromoo waa'ee lolaa duwwaa miti. Lola ijoollee keenya lolaa jirtuuf hadhiifnu. Gaaffiin Oromoo dirqama deebi'uudhuma qaba. Lolli geggeeffamaa jiru lola haqaati. Haa ta'u malee garuu biyya keessaas haa ta'u biyya alaatiis waamichi waliif godhamaa jiru uummata keenya hongeedhaan sababa hongeetiif sababa lolaatiif lola yeroo dheeraadhaaf geggeeffamaa tureetiin namtolcheedhaanis jechaadhaa kan uumamaatiinis rakkoo dhufee fi uummanni keenya saaxilamee baay'ee miidhamaa jira. Yaaddoo guddaadha. Uummanni kun akka inni garmalee dhumee lakkoofsa guddaadhaan iyyuu hir'atu jedhameetu sadarkaa kanatti dubbatamaa jira. Jaallamarroon suma kan inni tuqee gaaffii har'a gaafatame irratti. Kanaaf yaaddoo guddaadha. Gujii keessatti, Boorana keessatti, Baalee keessatti, Baha Oromiyaa naannoo Harargee keessatti beela guddaatu jira. Kanaaf waliif birmannu mana keessan tarii isinirraa hafee nyaatis nyaattan isinirraa hafee laastikii keessatti faagattu ta'a. Adaraa waan danda'ameen yoo guyyaatti sadii nyaachaa jiraattan kan guyyaatti tokko dhabee rakkataaf dhumaa jirutu jira. Haadha hiyyeessaatu dhageessaniitu ilmaatu mucaatu harma haadha duutuu hodhaa jira. Kanaaf haga danda'ametti walitti hin qusatinaa koominitiin Oromoo bakka jirtanii walda dammaqsaatii dhaabbilee gargaarsaa quunnamuudhaan isa ariifachiisaa ta'e jechuudha. Isa rasaasaan umurra beelaan kan dhumaa jirutu irra hammaataa dhufaa jira waan ta'eef waliif akka qabnu yaada jedhuni asumarraan dhaammachuu barbaada. Shifee carraa kana Jirraa Miidiyaa qopheessinee waan hawaasa keenyaaf akka nu dhiyeessinu waan gooteef galatoomiin jedha. Galata argadhu Gammee atis egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma obbo Gammee kaasuu yaale uummanni keenya godinaalee Oromiyaa bakka hundatti rakkoo beelaa fi hongeetiin dararamuu jira. Inni keessaayyuu godinaaleen daangaa gammoojjii keessatti argaman naannoo gammoojjiitti argaman rakkoo guddaatu akka qaqqabaa jirudha. Gabaasti achirraa bahu warri yaalii godhaa jirtan uummata kana qaqqabuudhaaf warri yaalii godhaa jiru galata argadhaa jennaa. Akkasuma gara jirtanii bakka rakkoon jiru kana warri wayyaa qabu warri xiqqoo fooyyee qabu gargaarsa jedhame kan akka qaqqabu akka godhamudha dhaamsi keenya. Akkasumas immoo gama mootummaatiin gargaarsi nu godhamaa jiru hin jiru jechuu jira uummanni. Mootummichi ofiifiyyuu waraanarra jira. Mootummichi baajata biyyattiin qabdu gara waraanaa irratti oolchuu jira. Waraana irratti ramaduu jira. Lemmisaa kaayyoon isaa waraanarra jira. Uummanni hin dhumne jechuu jira. By the way, kuni mootummichi dadhabuu isaati kan agarsiisu. Beelli gaafa gale, hongeen gaafa gale, biyyi sun immoo mootummaan biyya sanan bulcha jedhu gaafa waraana irratti xiyyeeffate, baajata biyyattiin qabdu gara miliitariitirra gaafa oolchee guddinni hin jiru, uummanni ni dhuma. Rakkoo guddaan amma dhufe kuni rakkoo amma jalqabee miti. Rakkoo waggaa meeqa dura jalqabeedha. Rakkoo TPLF irraa jalqabee biltsiginnaatti darbee ammallee uummanni keenya itti rakkataa jirudha. Ijoolleen dubartiin jaartiin itti dhumaa jirudha. Warri dandeessa wal qaqqabaa waliif birmadhaa. Warri mootummaa keessa jirtanis mootummaa keessan akka uummatatti gurra qabu akka godhamu waraana akka dhaabbatu karaa nagaatti akka deemamu
dhaabbileen siyaasaa walitti mufate gara araaraatti deebi'ee biyyattii gara dimokiraasiitti gara mootummaa waliin biyya bulchuu gammeen tuqee jira. Muuxannoo biyyoota adda addaa irraa argachuutu danda'ama. Mootummaa waliin ijaaranii waliin biyya bulchuu inni danda'ama. Biyya bulchuu biyyattii gara dimokiraasiitti oofuun nama hunda mootummaa hammate. Mootummaa dhaaba sadii hammate uumuu dandeessa. Collusion governmentii mootummaa waliin yoo hundeessite kaayyoo uummatichi ittiin deemuuf fiddee yoo walitti teessee mari'attee eenyu jette mootummaa ce'umsaa uumanii namni hundi siyaasa keessatti hirmaatu fiddee uummaticha rakkoo keessaa baasuu dandeessa. Kanaaf xiyyeeffannoo mootummichis xiyyeeffannoo sanarra godhee uummataaf akka gurra kennuudha. Dhaamsi keenya gammee galata argadhu. Fayyaa ta'ii qophii biraatiin walitti deebinaa. Nagaa naati. Nagaadhaan galatoomii Liban. Fayyaa ta'a dhaggeeffattoota keenya. Serba Kabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barak, 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 barak. Gaafa guulaa nu guulchisa, gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu. Goonni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaaf du'aa. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Xiyyaara qabsoo keenyaa hayyootatu bararsee beensilli isaa dhiigaa gongubee lafeetti cabsee. Kapso sirba fi duka sakawe ebbisa busma yo hirmin baame bakala direnya iya nabame bidella fedadi baburatti daksifame itto fona chalu ndesa tingodame hinyanu jirandu anode nuti mabafana guma kode wale norma sina ofif kati dale mali ma wajin kati. Sawal garre papachati amma wanje ture lama shane fi abao o elefi kafao imbarre na bartu oromo da martu tepa ma molite supuf ya luchite kedu da galma goduf kera kalma shagari fi dirre tabuwanin dirre ifanne kulkulchu alaganin bulchu. Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu. Goonni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaaf du'aa. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaa yoo saba kee waraante.